Jirra jirtu kabajamtoota jaalatamtoota qaqqaaliiwwan ilmaan Oromoo akkam naga keessanii bakka jirtanitti nageenya isiniif haa ta'u jecha guyyaa har'aas waa'ee seerluga afaan Oromoo kutaa tokkoffaa isaa isiniif dhiyeessuun kiyya ni yaadatama. Guyyaa har'aas kutaa lammaffaa isaa qabadhee dhiyaadhee jira. Nafaana akka turtan kabajaan isin gaafadha. Jalqabatti garuu warroonni agarraa YouTube chaanaalii keenya subscribe godhin subscribe akka gootan isin gaafadha. YouTube subscribe godhuuf mallaqa isin gaafatu hundi ilmaan Oromoo ke subscribe akka gootan kabajaan isin gaafadha. Itti aansee gara qophii keenyaatti isin dabarsa. Sirni tuqaalee mallattoolee jecha yookaan barreeffama keessatti galanidha. Seera barreeffamaa qubee afaan Oromoo keessatti sirni tuqaalee bakka ol aanaa qaba. Sirni tuqaalee barreeffama miidhagina harkisa kenna. Barreeffamni sirna tuqaalee hin eegne dubbisuuf hin mijjatu. Barruu tokko keessatti hanqinni sirna tuqaalee barreeffamicha hiikaa dhabsiisuu mala. Mee amma mallattoowwan sirna tuqaalee fi faayidaa isaanii waliin haa ilaallu. Tokkoffaa tuqaa yookaan full stop. Mallattoon tuqaa kan hammattuu kana keessa jirudha. Faayidaa tuqaa A. Yaadni tokko akka xumurame yookaan goolabame agarsiisuuf. Fakkeenya gabaa deeme, bokkaa dhuge, didee falmate. B. Gabaajee agarsiisuuf. Fakkeenya waaqaa warraaqsa qulqullina afaan Oromoo. Waaldaa barreessitoota Oromoo. Waltajjii waloota Oromoo fi kan kana fakkaatanidha. Jechoota kottoonfachiisuudhaaf. Fakkeenya hubachiisa, yeroo kottoonfachiifamu. Furmaata, yeroo kottoonfachiifamu. Herrega keessatti lakkoofsa guutuu fi haftee garagaraa gargar baasuuf. Fakkeenya 52 jedhamee dubbifama. 5.2 jedhee dubbifama. Hojjetaan herregaa mana baankii tokko mootii Abeelt Tufaa haa jennu. Abbaan qabeenyaa tokko herrega ofirraa qarshii miiliyoona 5.2 baafatee itti fayyadamuuf osoo guccaa baasiin ittiin godhamu guute mootittiin kennee, mootiin immoo qarshii miiliyoona 5.2 jettu kana osoo hin hubatin jarjartee qarshii miiliyoona 52 abbaa qabeenyichaaf osoo kenne. Garaagarummaan lakkoofsa 5.2 fi 52 gidduu jiru 48.8 ta'a. Kanaafuu mootiin osoo hin hubatin qarshii mootummaa miiliyoona 44.8 sooressa badhaasee ofiif immoo hidhaa seene jechuudha. Waan waaqnillee isa haa baraaru. Akkuma armaan olitti ibsame hanqinni sirni tuqaalee tokkoyyuu miidhaa qaba. Yaadni tokko akka itti fufu ibsuuf. Fakkeenya nyaata akka dammaa, foon, hanqaaquu fi kan kana fakkaatan fayyadamuu qabna. Badhaasaan ashaboo, qullubbii, raafuu fi kan kana fakkaatan bite. Mallattoo hammattuu keessa jirtu kun itti fufa jechuu isaati. Lammaffaa mallattoo gaafii question mark. Mallattoon gaafii kan hammattuu kana keessa jirudha. Faayidaan mallattoo gaafii A. Hima gara gaafiitti jijjiiruuf. Fakkeenya tokkoffaa abboomaan laaqana nyaatee, magartuun bishaan buute. Fakkeenya armaan oliin kun sirnaan katabameera, barreeffameera, sirriidha. Fakkeenya lammaffaa abboomaan laaqana nyaatee, magartuun bishaan buute.
himoonni armaan olii kun xumura irratti mallattoo gaafii waan hin qabneef sirrii miti. Baa jechoota gaafii keessatti mallattoo gaafii fayyadamuu qabna. Isaanis akkam, eessa, yoom, kam, eenyu, akkamitti, maaliif, meeqa, hangam fi kan kana fakkaatanidha. Fakkeenya tokkoffaa akkami, eessa, yoom, meeqa mallattoo gaafii qabaachuu qaba. Fakkeenya armaan olii kun sirnaan katabameera, barreeffameera, sirriidha. Fakkeenya lammaffaa akkam, eessa, toon, meeqa. Fakkeenyi armaan olii kun mallattoo gaafii waan of keessaa hin qabneef sirnaan hin katabamne. Kanaafuu sirrii miti. Caa dhaam jechoota kanneen akka ree, moo, laata, noo fa'aatiin garaagarummaan gaafii gaafachuu fi fayyada. Fakkeenya tokkoffaa ana, moo, caaltuu, jetteeree, akkasii laata. Intalanoo maal jedhan. Fakkeenyi armaan olii kun sirnaan katabameera, barreeffameera. Fakkeenya lammaffaa ana, moo, caaltuu, jetteeree, akkasii laata. Intalanoo maal jedhan. Fakkeenyi armaan olii kun mallattoo gaafii waan of keessaa hin qabneef sirnaan hin katabamne. Kanaafuu sirrii miti. Sadaffaa mallattoo qoodduu, kooma. Mallattoo qoodduu kan hammattuu kana keessa jirtudha. Faayidaaleen qoodduu jechaa fi jecha gargar baasu. Fakkeenya ta'uu, taa'uu, fiiguu, hojjechuu akkasumas rafuu dandeessa. Baa maqaa fi maqaa gargar baasuuf. Fakkeenya caalaa, ulfaata, gammachuu fi ifaan hiriyoota kooti. Caa himoota keessatti maqaa booda galuun gulummoo ifaa taasisa. Fakkeenya Abdiisaan mucaa amala qabeessaa fi jaalatamaadha. Oromiyaan dachee lalistuudha. Yoomiyyuu pirezidaantii waldaa barreessitoota Oromooti. Kutaa sadaffaan itti fufaa. Nagaya.